nama gurras ijas hin qabne nama qaamas hin qabnetti herumii yoo siin jedhan maal goota? Ati jaalallee qabdaa maqaan isaa eenyudha moo herumteettidha? Ani herumeera daa'ima 5 qaba. Yommutti diigamuu dallaan abbaa kooti Anta'een ilaalu wanaaf dhaala kooti dhugaan fiira kooti Yommutti sarbamu mirgisaa bakkooti Anta'een ilaalu wanaaf qaama kooti dhugaan fiira kooti Biyya alaa anis nagaa waqii faagalatu guyyaa har'aa kana viidiyoodhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoodhaan yeroo dheeraadhaa fi gara ji'a 2-3 gargar fagaannee turre jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf lafatti viidiyoo waraabu mijataa waan hin arganneef malee isinirraa fagaachuun koo natti tolee miti jechuudha. Guyyaa har'aa namni ati qabatti eenyu yoo jettan jechuudha. Gara saalaa anis. Akkam jirtu hordoftoota saaroon yuutuubii nagaan koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii gaaffii fi deebii qabadhee mana saaroonitti argamee jira. Inni akka taate bartanii jirtu jechuudha. Wallaggaa tubedha jechuudha. Namoonni hin beekne hin jirtan jechuudha. Akkuma kana immoo jechuudha asirratti kan argitan iskiriin irratti jechuudha. Wallaggaa tubii subscribe godhaa, comment illee godhaa, jajjabeessaa sanii. Osoo nama ati hin jaalanne irraa jaalalli si qabee deebitee jaalattaa wayi kan jedhudha jechuudha. Nama hin jaalanne irraa jaalalli nama qabaa garuu? Nama hin jibbu tokko deebi'ee nan jaaladha jedhee si yaadu maaliif nama hani jibbu tokko karaa marratti arguu yoo fedhu jechuudha. Eshi deebii gaanuu deebisteetti jennaa jechuudha hin jaaladhu naan jettee. Ati maatii keedha nama meeqaffaadha? Mucaa meeqaffaadha? Ani maatii kiyyaaf mucaa dhumaa yookiin quxisuudha dhumadha jechuudhaani. Mucaa dhumaadha jettee anillee dhumaa fi jalqaba baay'ee nawwa ture garuu gidduu bu'ee jira jechuudha. Gaaffiin itti aanu jechuudha addunyaa kanarraa waan ati tasumaan jaalanne maali? Adunyaa kana irraa wanni ani hin jaalanne hama hin jaaladhu, hama hin jaaladhu, soba hin jaaladhu. Isaan kana lamaan hedduu tokko hin jibba maaliif sababni isaa namni nama hamatu mana namaa diiga, jireenya namaa diiga. Kanaaf hama hin jaaladhu. Baay'ee das nama jira jechuudha dhuguma. Gaaffiin itti aanu jechuudha guyyaan ati addunyaa kanarratti yookiis guyyaan ati gammadde guyyaan ni gammadu guyyaa madaamiin kiyya mindaa kiyya Itoophiyaatti na ergitu guyyaa sana hedduu gammadee jechuudha. Guyyaan ni gammadu guyyaa madaamiin kiyya mindaa kiyya Itoophiyaatti na ergitudha jechuudha. Sababni isaa hojjedhee firii kiyya yeroo argu hedduu tokko na gammachiisa jechuudha. Gaaffii shanaffaan jechuudha baay'ee ulfaata garuu nama gurras ijas hin qabne nama qaamas hin qabnetti herumii yoo siin jedhan maal goota? Ani hin beeku waan ishin deessitu. Gaaffii kun ulfaataadha garuu akka kootti salphaadha. Waaqayyo hiree keetii siif kenneedha jedha taanaan nan heeruma jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nan heeruma maaliif anillee borii koon beeku jechuudha. Nama kana qaama hin qabu jedhee tuffatee bira danaan anillee miidhamne akkasina irra gahuu waan danda'uuf qaama hir'uudha jedhee yookiis qaama miidhamaadha jedhee hin tuffatu. Haa ta'u malee ittiin heeruma jettee jirti jechuudha Wallaggaanii dhugaa nama boonsaa. Gaaffii itti aanu jechuudha haadha kee moo jaalallee kee irra jaallata ati jechuudha? Ani haadha koo irra jaalladha. Maaliif haati koo natti dadhabdee na guddisattee har'aan na geesse akka jaalalleen koo sun na jaalatu kan godhe ija jaalallee koo duratti akkan bareedu kan na godhe jaalallee koodha waan ta'eef kanaafiyyuu ija jaalallee koo duratti kan jaalladhu kan godhe haadha koodha waan ta'eef kanaafiyyuu haadha koo irra jaalladha. Ifama haadha koo irra jaalladha jechuudha. Egaa haadha dabarsee namni jaallisa jaallata jiru natti fakkaatu garuu gaaffiin itti aanummoo jechuudha. Osoo akka carraa ta'ee carraan addaa si qaqqabe deeqa 30 keessatti dhaamsa dhaammadhu yookiis immoo ergaa argadhu siin jedhani maal dhaammatteetu daftee? Bakkaan jiru kanatti yoo dhaqqabe nan dhaqan jechuudha. Garuu as taahee fakkeenyaaf as taahee biyya Itoophiyaatti yoo carraan akkasii na dhaqqabe waan qabu yookiin guyyaa biraatti akkanaa darbullee nan gaafadha malee jechuudha. Kanaaf as taanaan
rakkoon jiru daqiiqaa 5 keessatti wanta raawwatamu ta'uu danda'a. Garuu biyya birootti fakkeenyaaf asxaa biyya Itoophiyaatti taanaani wanti godhamu jiru. Amsaan qabatanii garuu waan baay'ee naan madda ture otooni Wallaggaa ta'ee jechuudha. Qabeenya moo jaalala irra filattaati amma? Ani jaalala irra filadha. Sababni isaa yoo isinitti hime jaalalli hin dhumu hin dulloomu. Qabeenyi ni dhuma ni dhufa. Dhalli namaa jaalalli jiraannaan namni qabeenya hin horanne hin jiru. Jaalalli jiraannaan bakka yaade namni hin geenye hin jiru. Kanaafiyyuu qabeenyi ni dhuma waan ta'eef wanta dhumu hin filadhu, wanta hin dhumne hin filadha. Jaalalaan filadha. Magara mudannoo geenye jira jechuudha. Mudannoo kee baay'ee nama kofalchiisu nuuf himi jechuudha. Yaa mudannoo koo kan baay'ee nama kolfisiisa jedhee kan inni yaadu yeroon gara biyya Libneen dhufe jechuudha. Yeroon gara biyya Libneen dhufe ani afaan hin beeku, afaan Arabiffaa waan hin beeknee fi madaamin kiyyaa jetteen heerumtee ta'icha yes hin jedheeni sanii booda erga yes jedhee booda ammallee konkolaataa keessa na keewwattee gara manaatti na fuutee galuu kaatee jechuudha. Konkolaataa keessa na keewwattee gara manaatti na fuutee kaatee abil inte ijjit hoonnaa jettee amma yaadadha yeroo sana maaliif hin beeku. Yes kunis abiliidha biyya keessanitti jedhu yes abil hin jedheen maal jettee na yes hin jedheen ani isaa morma keetti abiliidha jettee na gaafatti. Seena isheen garuu dura dhuftee jirta jettu gara gibbaatti gaafa naa itti jettu dura dhuftee jirta jechuu isheedha. Yaa wannaan galee kanuma abiliidha jettee na gaafattiin wantoota jechuun gurra namaatti baasanii galu jechuun waan dhagee fi dabeen abiliidha jedhee garuu abilii jechuun akkasitti dursa jechuudha. Natti fakkaata. Mudannoo koo kanadha. Inni lammataa immoo caammaa meeqa kaatte jennaan elliin kaa'adha jedhee caammaan elliin jiruudha. Afaan wallaaluu baandaan ka'eedha jechuudha. Mudannoo ishee dhugaa nama kofalchiisa jechuudha. Gaaffin itti ammoo jechuudha. Ati jaalallee qabdaa maqaan isaa eenyudha moo heerumteettidha? Gaaffii kana nu deebisi sirriitti na gurra baay'ee si eeggifata waan ta'eef. Ani heerumeera daa'ima 5 qaba. Akkuma beektanii maqaa isaaniis ni ibsa. Nasobee ani hin heerume. Wallaggaan nu fixxee jechuudha. Heerumeera daa'ima 5 qaba jettee jechuudha. Ani garuu ganaa miinzee ta'aa fi ganaanii addooyee ta'aaf jedhee eegaa Riyaanii qaba. Maqaa isaa garuu hin himamu jechuudha. Sababni isaa maqaan wal fakkaatee borimmoo mana namaa diiguu fi hin himamu maqaan isaa. Akkasuma hordoftoonni keenya fakkeenyaaf maqaan ijaafootii jireenyaa yoo ta'e kan si'ees jireenyaa yoo ta'e bor jireenyaaf isheen wal diiguu danda'u. Anumaaf atillee wal loluu dandeenya jechuudha. Maaliif maqaan jaakoof maqaan jaakee yoo wal fakkaate anaaf atillee wal dhabuu dandeenya. Kanaafiyyuu maqaan jaakootii hin himamu garuu ni qaba hin heerumne. Guddaatu jira jechuudha. Kan Wallaggaan maqaa jaalallee ishee nu dhoksite tarii kan keessa zanajjanaa jirti natti fakkaata. Of eeggadhaan dhumti keessan fattashadhaa jechuudha. Biyya ormaa deemuudhaaf eenyu fakkeensiif ta'e moo ofuma kee deemte gaaffii? Ani namni tokkoyyuu sababa naan taane namni tokkoyyuu fakkeenya nama fudhadhee dhufne ofuma kootiin dhufe ofuma kootiin hojjechaa jira. Galata rabbii kanaaf nama tokkoyyuu fakkeenya hin godhamne jechuun barbaada. Fageenya jira jechuudha. Deebii ishee akka ajaa'ibaatti nu deebisaa jirti jechuudha. Gaaffii dhumaa immoo akkas jedha jechuudha. Jalqabarratti daa'ima dhiira moo dubara mucaa dhiiraa moo dubaraa yoo godhatte si gammachiisu immoo barbaaddaa jedha jechuudha. Kanumaan gargar galuun keenya nafu saaroon tubii like subscribe share godha. Bye bye annagaa isinitti dhaammadheera. Ijoolleen kennaa waaqayyooti garuu wanta waaqayyo naaf kenne hunda nan fudhadha. Garuu kanaaf osoo dubara naaf taate na wayya. Sababiin isaa dubarri daftee guddattee hojii mana keessaa waan hojjedhu hunda waan na gargaartuu fi ani dubaran fedha jechuudha. Dubaran fedha sababni isaa mana keessatti illee kana naaf dhimmu haadha isheetiif irra caalaa kan dhimmu eenyu akka taate shamarranidha waan ta'eef yaa dhiirri sin dhimmu jechuu komiti dhiifama naa godha dhiirri sin jira garuu yeroo maraa dhiirri bakkee baba'uu barbaada waan ta'eef mana keessatti maal rakkatti haati kan jedhu hin yaadu yeroo mara jechuudha. Ijoolleen dhiiraa hin yaadanii kanaafiyyuu
ani dubaran filadha garuu lifi daftee hojiillee na gargaarti daftee illee harkana qabdi jechuudha yoon dadhabillee isheetti gatiin hojii koo waan an hojjedhu isheetu naaf hojjeta waan ta'eef jechuudha kanaaf gaaffii keenya xumurree jira yaada yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa yookiis saaraadhaaf barreessaa viidiyoo kana like share gochuu hin dagatina namoonni haaraa taatan immoo kottaa subscribe godha wal ajabeessin wal malee homaa qabnu isiniin jedha Yo caccabellee markamni, yo boreellee nagaani, yo jeeqame yoo addunyaani.